Uummati Oromoo ijoollee isa beekumsaaf hubacha jireenya qofa osoo hin taane diinagdee isiin jiraachuun dandeettuuniinis ni ijaaru. Sababa handhuura isa irra jaalatuuf handhuura horii yookaan kan lafaallee kenneefi dabalataanis akkamta koratanillee ni barsiisa. Namni harmeen gara ishee baatte deeskamuu handhuura wajjiin dhalata. Erga dhalatanii bultii xiqqoon booda handhuurtii goggodde daa'imirraa handhuuramti. Handhuura kan fuudhanii horii daa'imuufi kanaaf kennuu barbaadan kaa'uuf. Horiin handhuura namaaf kaawan akka baratametti loon. Guyyaa sunirraa eegalee horiin sun kan daa'im sana ta'a. Maqaallee handhuura jedhanii itti baasu baay'inaan. Horii sanaan qolloof jedhan. Ilmi Oromoo tokko horii danfee dadhabe horatuun duratti haalota akkanaatiin horii horachaa guddata. Handhuuraan kennaniif dhaleefi baay'ataaf. Maqaan koo Qananii Nuguseen jedhama. Jabbii kana kan naaf kennite haadha kooti handhuura jettee naaf kennite. Jabbiin kun yeroo dhalate waggaa 3dha. Amma immoo guddatee hangana ga'ee jira. Horii biraas hoolaa tokko qaba ture amma 4 naaf ga'ee jira. Ani jabbii kana bakka addaatti hidhaa horii kenna kan warra irraatis adda baasee waan hidhuuf ati maaf isa akkana yoo jette waan jaaladhuuf waan kiyyataa ta'eefi waan yeroo jalqabanaaf kennameef yoon jedhu ati ishee waan isheen dandeettu jedhanii ani mana barnootaatis yoo dhufu kanaafuu hiikaanii bakka gaariitti hidhuun hin jaaladha. Keessa jirru wal sibsiifnee eeggachuu dandeenya. Horii waaqan namaa kennaa horii akkuma nufiitiin hojjetanii hojii guddisan hojii baay'essan horiillee argatan oomruullee qotatan hojii baay'essan guddisan horiillee argatan haqi namaa kennu waaqabbe haguma nufi namu argata haguma hojjeta argata horiillee yoo jabeessa. Warri kun yoo rakkoo qabaatiin daakanii dur walii daakanii dhoqqee walii haran lammata gabaa dhaqanii buna walii bitanii walii galanii warri kun yoo dur garbuu biyya kana hin jiru aadaa duritti garbuu gooloo jedhanii farda fe'anii fidan yoo farda fe'anii asitti hiike warri kun asitti hiike achumatti itillee gadi baasanii garbuu kan achi gajjisanii warra kana maraa waamanii warra sanii warra ibaluutillee hoofiti warra ibaluutillee hoofiti warra ibaluullee hoofiti jedhanii. Akkuma guutuu uummata Oromootitti illee deebine seenaan isaa biyya biyyaan loqodaa fi haala jiruun didullee aadaan isaa tokko. Warri durii manni kun sa'a tokko yoo ilmate manni sun sa'a ilmatu yoo kan qabaanne taate galgala warri sa'a qabu yoo ilmate ganama warra sa'a hin qabne ilmata. Kun asitti aananiin dhugee sun achitti aanan malee hin dhugu.